Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota chaanaalii koo akkam jirtan nagaa keessanii baga walitti deebinee viidiyoo haaraadhaan warri haaraa dhuftan anaa dhufu warri duraan immoo maatii turtan baga walitti deebinee baay'ee siin jaalladha hordoftoota koo. Har'a waa'een haasa'u dhufi gaafii yeroo baay'ee na gaafata. Gaafii yeroo baay'ee namoonnis muudii nurratti qabatanii akka waan meedhiisa waa'ee kana amma namoota baay'eetu poostillee godhee gaggaafata. YouTube irraa maaliif subscribe kadhatu maaliif YouTube irratti viidiyoo hojjetu YouTubein qarshii namaaf kafalaa namoonni baay'een dhuguma messengerii kan namoonni baay'een ni barreessa warqii YouTube irratti qarshii hojjetaa miraama rabbiif jedhaati waan tokko isinitti himu ani akka nama tokkootti irratti dabbaramuuf YouTube banadhe garuuyyuu waan tokko ijoollee bara kana keessa namni dheedhiin jiraachuun ndabbara dhugaa isin jedhaati bilchaadha waan tokko waa baay'ee baruuf yaada sarchi godhaati ilaala intarneetii waa baqa yeroo bara kana waa beekuu qabdan jechuudha fakkeenyaaf YouTubein qarshii akkamitti namaa kafalaa YouTubein tokko bantee yeroo laaltu YouTubein kun qarshiin hojjetamoo hojjetu jedhiitii yoo laali fakkeenyaaf YouTubein qarshii hojjetuu fi YouTubein qarshiin hojjennan akka nama tokkotti addaan baasee nan beeka injiraas jechuudha kanaafuu waan akkasiisan beekuuf yaala nama gaafattanii nama cinquun alatti jechuudha. Eda baru kuda fi qosadha naarina garuu gaafii keessan gara gaafii keessanitti hundi deebi YouTube yaa yoorratti hojjete qarshiisii kafala garuu seera qaba zim jedhee haruma warqiin viidiyoo irratti gadhiisteef qarshii namaaf isin kafala zim jedhee akkanuma miti seera mataasaa qaba yoo seera isaa guutte yep why not namaaf kafala nama hundumaaf garuu seerri isaa maal isinitti fakkaata? Tokkoffaa subscribe kun tokko qabaachuu qabdan lammaffaa immoo sa'aatii 4,000 namni si ilaaluu qaba kana fixxe taanaan kan akkasitti guuttee seera isaa akkasii qabda taanaan sa'aatii 4,000 subscribe kuma tokko qabda taanaan YouTubein kee copyrightiin qabu taanaan wantoota namoota gadi hin dhiifne taanaan sirba manaamin irratti hin banne taanaan copyrightii hin qabdu siin jedhee ofiisaayyuu messengerii siif fida yeroo ofii kee sirreessituuf messengerii sun ta'ee asuma garuu moggorogortuu siif dhufa jechuudha. San achi gaafa kana kuni hundiyyuu sirraa'u yeroo seera isaa guutte monetize taata kun hundiyyuu zim jedhee miti kan Facebook YouTubein intessi godhu ofii kee gurgurtee ofii kee sirreessitee waan hundi jechuudha dhugaa rabbi xaaxaa baay'ee qaba YouTubein akkanumaan irratti dabbaramuuf malee qarshii irratti hojjette baay'ee xaaxaa qaba an akka fakkeenyaaf irratti dabbaramuuf malee qarshii fi miti akka nama tokkotti dantaa isaati jechuudha waa'ee sanaatiif garuu namoonni garuu YouTubein banannee irratti hojjechuu barbaannaa anillee waan aayidiyaa adda addaa qaba naamina jettan akkana jechuudha. Monetize gaafa taatu qarshii si herreguu danda'a qarshii gaafa sanas wantoota namaa yoo gadi dhiiste minaamin sun taane waan kee qofa hojjettee irratti gadhiiftee viiyoo qabaatte minaamin nagar garuu waluma nagaraafiyyuu akkasitti siif kafala garuu wanti isin beekuu qabdan har'a ani YouTubii kee banadheef irratti viidiyoo gadhiiseef namaaf hin kafalu seera isaa guutuu qabdanii jechuudha. Fakkeenyaaf hanguma feeteyyuu view qabaattee hanguma feeteyyuu hordoftoota qabaattee yoo keessa seentee seera isaa waan hunda hin guutiin YouTubein si beekee si qarshii kafaluu hin danda'u fakkeenyaaf jechuudha. Waa baay'ee seera qaba garuu jechuudha YouTubein walumaa galatti garuu seera isaa guuttee irratti hojjettee hordoftoota qabaattee maal jennaan yaa dhuguma YouTubein qarshii namaa kafala. Namoonni ana biratti illee YouTuberii hojjetanii jiranii jechuun kiyya namoonni an beeku namni YouTube hojjetan hiriyoon kee baay'een isaanii jira kan qarshiin kafalamuuf waan akkasii jechuudha. Kanaafiyyuu dhibbatti wanti irraa beeku yoo seeraan hojjettee viiyuu qabaattee haala seera isaa guutte hundi namaaf kafalama jechuudha. Dhuguma YouTube banadhaa dirqama qarshii osoo hin ta'in YouTube dhugaa rabbii namatti tola. Maal beektanii fakkeenyaaf anama YouTube irratti viidiyoo waraabee viidiyoo qabame dhugaa isin jedha bar qarshii fi miti waa baay'eef seenaaf ol kaa'adha gaafa dulloomte urmiin kee guddate faa jechuudha sarchi goote jechuudha viidiyoo kee isa urmii mana 20 keessa faatu turte ilaalta jechuudha siif gala kanaafiyyuu dargaggummaa keetitti maal akka dabarsite maal jedhama afaan amaariffaan mastaawashaa ol kaawwattee jechuudha. YouTube keessatti waan akkasiitiif natti tola gaafa deessee gaafa maal jettee faa shamarree yoo taate gaafa dhiira taate mudhalchite ijoollee kan kee akkanatti YouTube hojjechaa ture jettee waan seenaadha nama agarsiisa baqa kalas dirqama qarshii irratti hojjechuun qabda nama fakkeenyaaf akka nama tokkotti akkasii keessa kootti maaliin jedha
yuutuubii qarshii osoo ta'e irratti bashannanuuf miti of amansiisa yaa qarshii dantaa isaati garuu an ofii koof seenaa ofiin ilaalaa gaafan dulloome gaafan guddadhe ofiin ilaala maal akkan ture maal keessa akkan ture qabaxee akkan ta'e akkan maraattu ta'e jechuudha gaafan guddadhee sin siraatti godhadhe jechuudha gaafan guddadhe nam sirees ta'e jechuudha way ani akkanan ture lakkaa naamnu way ana akkanan ture lakkaa ofiin jedheetiin of ilaalaa jechuudha kanaafiyyuu yuutuubiin irratti bashannanuuf illee nama fayyada waan ta'eef banadhaatti koottaa nutti edaamaa warroonni hin banatinii isiniin jedhaa garuu namoonni dandeettii bu'aarsuu fi barsiisuu qabdan ammoo namoonni bu'aarsuu kan kee dandeettii kee ilaalessi ilaalaa wantoota atiin dabarsitu ilaalanii sabskiraayibsii godhanii gaafa otoo marratti taphannoo otoo marratti wannaannu maybe siif guddatee milkooftanii gara irratti hojjechuullee ni eegaltu jechuudha kanaafiyyuu namoonni dandeettii akkasii qabdan bu'aarsuu fi barsiisuu yaada aayidiyaa qabdan fakkeenyaaf aayidiyaa yaada qabdan amma fakkeenyaaf yuutuubii yeroo banadhu maal gochuun qaba jettee yaada fiduu qabda amma fakkeenyaaf an akka nama tokkotti yuutuubii irratti ani waa'ee kan koo haasa'uuf jechuun baqa jireenya kan koo namatti himuu fakkeenyaaf har'a akkas anjisuun natti toleellee wanna jechuu baadhu yeroo natti tolutti gaafan alaboo fakkeenyaaf har'a baay'een jira minaan waan akkasii akkana jireenya kan koorraa mudannoo seenaa namoonni mudannoo shamarran mudannoo qaban namoonni tokko tokko walitti himan isinii dabarsu wantoota akkanaa kana jechuudha aayidiyaan kanneen hojjechuu barbaada namni tokkos gaafa yuutuubii banatu ani maal hojjechuun qaba jettanii dura sammuu kee keessatti waan akkasii fiduu qabda kaasa bakka baatanii hojjechuudha ana agas maran akka badinaa yuutuubii jechuun xinnoodha banachuunis salphaadha intarneetii irraa soqaa yoo namni isin jalaa dubbachuu dinna namoonni fakkeenya namoonni tokko tokko yoo amaatiin yuutuubii banachuun barbaadanatti minaamne jetteen si jalaa callisu namoonni tokko tokko of jiju waan ta'eef jechuudha akka waan itti nama itti kafalan yoo sitti himanna garuu ati intarneetii irra galtee bakka sarchi gootee laaltaa yuutuubii maal jechuudha akkamitti yuutuubii banuu danda'anii keessattuu namoonni ingiliffaa beekan salphaadha namoota ingiliffa beekuuf jechuudha waan akka sanaati waan hundaafiyyuu namoota baay'eenillee yuutuubii banachuu hin barbaadanii gaafii kanas yeroo baay'ee ni na gaafatu ani yoo namni na gaafate ofii kiyyaaf gaafa sana akkamitti akka baniyyuun beeku dhugaa rabbi utuma goroggooru akkaawuntii duraaniyyuu qabanatti fakkaata'anii viidiyoo tokko irratti poostii godhe achumaan baqa akkuma qoosattiin eegale kaza baqa ta'e wanni ta'e jechuudha ana kanaaf waa'ee kana booda sirriitti isinitti himaa akkattiin eegale jechuudha gaafa biraa yuutuubii wanna biraatti isinitti haasaa jechuudha waanuma hundaafiyyuu kan isiniin jedhaate warroonni banachuu barbaadan banadhaa koottaa yuutuubiin gaariidha seenaa irratti ol kaawwattan jechuudha waan yeroo ammaa kana waan irratti dabarsitan gaafa guddattan of ilaaltan waan ta'eef kanaafiyyuu koottaa yuutuubii banadhaa isiniin jedha har'a kanuma haasa'uu barbaada naganaaf tura. Ciao.